Tana rakkotti beekaa beektaa? Kijiba waan akkasiin jiru. Asli Itoophiyaa nama deemee dhufee nutti himee Itoophiyaa namni bara waanuma biyya bakka akkuma Israa'eel Falasxiinii kana saabar namni waan addunyaan balaan buutu faasteenya akkas seena. Kan akkasii miti biyyi nagaa qabdi. Akka alaa jedhanii fi akka namni keessa jiru garagara kunoo nagaan jiraanne nagaan dalagana nagaan waan feene dabarfanne waan nagaa waan feene shakkalataa jira alhamdulillah. Kijiba waan akkasii hin jiru Allah. Lubbu wanta akkasiin jiru kottu nagaan kottu ati. Nagaan sisi manna Oromoon minxaafii diimaasaa eerpoortii raga ammati barbaadetti siyaafee seega wallahi qarreen qeerroon marsinee seegna warabbal eenyuyyuu sin tuqu. Sababa isii osoo minxaafii hin hafamin hin bu'u pileen isa keessa nam tokkolleen hin bu'u sigalee deeqa 30 keessa tursiisnee nama si wajjin dhufe mara minxaafii afnee. Shugguxii Oromooti bar. Makiinaa gammachiisfinne makiinaa gammachiisa achitti hiriirsinee ababaa qabanne sitti marsinee iskalaay hoteelii qabne akkasitti sisa mana jedhin maal jettaree Zaara? Yaada bareeda wallahi yaada bareeda. Yaada filatamaa. Mana uffata aadaa qabdaati. Ani moo hin fakkaatamti dhugaa rabbi. Yaa asirratti argina. Naannoo wanni waan kana maali bakka abbaa gadaa sin poosta sibira jirtu waan taate. Poosta Eeyyee. Yaa bareeda. Gaafa barbaanne sirraa bin. Bakka fataa jedhi qaalii koosi jaalladha si kabaja. Arra dhimma wayiin qaba siin hin jenne Finfinneen deema siin hin jenne. Sanaaf deemee bakka wayiin natti roobdee bakka wayii jiraama. Yoo si mijaa'e Shaashamanneetti si ergaa? Nan deema lubbu eessattu na ergi? Siif immoo? Siif immoo? Rakkoon qaba. Ayyee siif eessayyuu nan deema lubbu qaaliin tiyya. Obboleettii kiyya baay'ee kabaju baay'ee jaalladhu. Baay'izawee jajjabeessaanii Oromoo ishii fooloo godha mana kana guddisaa. Innaa galatoomi lubbu chaawa bakka. Guyyaa gaarii. Ittan sii kenna bakka Zaara keessaan hin dubbisa. والبين فاتي فؤادي بنتي قسمية شكرا أيه إن شاء الله أيه يا غاري ستاتون ما درجة أداما من جرام نانو Naannoo Madaradhaa hoteelli san jira. Rakka fuuldura godhii lakkoofsa naa kenni nan ergaa feesi. Makkuus si ergu? Kennaa si erga miti? Ani namni dararuun barbaadu bargun. Kennaa siin jedhee bar lubbu. Warra soddaati maala mucaa isaanii dirqamadha qallabuun furdisuun xiqqoo ishee. Akka fe'ee xiqqoo haa dabaltu. Warri nu biraas warra soddaati Makkuush. Warra seemmunee akaakayyuu kiyyaa warra seemmunee. Okay. Bakka rakkoon qabu fooloo deebisiiti. Nan ergaa fe'a. Baalee baha. Makkuush. Tee ergaan dhadhaallee yoo barbaadde shi dhadhaa baqsisi erga. Amma dhuftu. Dhufaa jirti gara. Tolola waliin see nutti hin dhufin. Maal jechu nu yaannee jirraani. No, asin dhufin hin ta'u. Ani nayyamu. Maatiin miira seentii waan nu argine kan arguun feetu waan nu garu kan waan nu obsinu kan obsuu hin dandeettu soo saniif achuma turuu jedheeti. Akkasiin maaki? Ishi dhugaa. Yaa saniif achuma turu jedhe. Zara. Eessa jirtaati?
እናንተ ፋሚሊን ማኮሽ ፎሎ ነጎዳ ቪዲዮ ኮሌ ደማቲ ይላላ ቪዲዮ ከሌሳ ወጀዴ ቱሬ ሶ ሁንዲ ከሰኑ ገለጦ ማሱማንሺ ወሬ ሀዳርሜ ሰነብራ ዳበተን ፎሎን ጎዳ ይሄን ኦሮሞ namni kuma tokko ka follow naman goone ka zala tattaw mali namoy darreesu deema mala jay na boleso Tenina di orgina ya. Sí. Bakka si dubbisa shi zaari. Na dubbisi yoo barbaade aan dhadhaallee si ergaa shi. Ishi. Dhukkoolle. Inshallah. Dhukkoo. Azirta. Maali bukkoon? Cuukkoo siin jedhe. Bukkoo miti cuukkoo. Kan warra Arsiiti cuukkoon. Nu biraan cootee jira. Afaan Dhaggeeffatu kan wallaggaa san bar coota inni takka saayiba takka si erganaan jettee wanti wallaggaadha maali maqaan? Ancootee moo? Ancooteedha mii? Cuumboo fi cororsaa cuumboo ancootee deemuu danda'a malee cororsaan illee hin bada. Duraatoon maal jedhaniin? Simbira cuukkoodha cuukkoo fi maal jedhan isa akaayiidhaan sukkuumamu kana. Kun maal inni? Kun goodarreedha gaa. Kanan si erganan jettee. Goodarreedha kun. An kanan beeku. Goodarreedha gara wallaggaati nyaata wallaggaati kunis. Abbaa coomaa. Kadhaadhaa bahu si kadhaadhaa bahu Maalidha? kadhaadhaa jalaa bahu sani si zara. Idda mukaati. Hin beeku an takkaan fayyadamne waan akkana. Laa ni mi'aawa silaa. Yaa bareedaadha. Baay'izawee ancooteen nama da'eellee nama lafeen cabeellee kan nyaatamu. Kuni qocoodhaadha. Kuni qocoodhaadha. Okay. Daaxaa. Si ergaa lubbuu yoo barbaadde rakkoon qaba. Intala waan hin taane guurtanii waan hin taane nyaachina akhi. Maal jechuun waan nyaanni hin taane? Dinni. Nyaata Oromoo ni miti. Garaan nyaata Oromoo illee ta'u nyaata aadaa naannoo si kabee ture. No nyaata no kana micoo saayibati jira warra wallaggaa bareedduu warra wallaggaa taksii erganaan jettiin an takkaas nyaadheen bee waan kana beete maal akka ta'e dhiisii jeensaniif isin gaafadhe bara. Gaafatti dhuftuu eerpoortii irraa si fuudhee mana aadaa Kakumaamee jedhamu kan baay'ee bareedu achitti deemtee cororsaa jettu comboo jettu waan barbaadde filattee aadaa Oromoo si affeera. Bakka waan asii hin dhageenye jechuudha. Aduutu bakka kottu si simanna. Maali ani yoo dhufe maal rakkoo qaba rakkoon qabu bara. Nootiin rakkoon takka illee hin jiru lakki. Jechuun wanta akka illee rakkoon qabu bareeda akka jedhan sana akka alaa jedhan sana isheen ammoo kijiba wallahi. Itoophiyaa dhuftee akka feetetti namni tokko bakka waan balleessinitti jechuun bakka homaa nama godhanii wanti takka uummanni Itoophiyaa